Kaameraan bilbila keessanidha kan bilbila uumamaa waliin dhufu yoo suuraa bareedaa suuraa qulqulluu isin hin kaafne viidiyoo irraa kana keessatti kaameraa ajaa'ibaa kaameraa baay'ee tokko bareedaa ta'e kaameraa yeroo suuraa isin kaasu sirriitti bareechee qulqulleessee isin kaasuu danda'u isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya kaameraa kana kan baay'een argee itti faatu viidiyoo kan laayik share gochuun nafaa duraan argama. Kaameraa kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessatti ni galtanii achi booda bakka sarchii kana tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kana irratti gola Oromiyaatti ni barreessanii gola Oromiyaa. Achi booda gola Oromiyaa kajuu jalarratti ni baasa irratti tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kajuu kana tokkoof kilikni gootu ammallee haala kana sitti fidaa asirratti ta'e koon sarchii kana tokkoof kilikni gootu bakka sarchii kanarratti qubee haa daa kaa barreessan achi booda sarchii fuuldura kanatti kilikni gootu sarchii gootu achi booda haala kana suuraa kana fidaa suuraa kanarratti tokkoof kilikni gootu achi booda kaamericha gabbuufachuudhaaf sirra lutaa gadeemtuu numaati. Achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappes tuqaa buufadhaa akka jiru jalatti daawuloor kujetturitti daawuloor sana tuttaniiti kaameraa ajaa'ibaa kana bilbila keessan irratti gabbuufatanii fayyadamtan.